Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa ayyaana qillee yookiin immoo ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2016 kan kabajaa jirru. Iddoon itti argamaatiin jirru kutaa magaalaa Shaggar aanaa Gafarsa Gujeetti argamna. Akkasuma mana Paaster Shallamaa Amanaa yookiin immoo hundeessaa waldaa Tulluu Moo'ichaa mooraa isaanii keessatti argamneetu kan ayyaana kana kabajaatiin jirru. Mee asumaan gaaffii irraan eegalaa jiru. Isin mee Paaster asumaan isin waldaa amantoota Tulluu Moo'ichaa lakkoofsa lammaffaa kan magaalaa Hoolotaa keessatti argamu achirrattidha kan isin hojjechaatii jirtan. Mee kanumaan wal qabatee gara waldaa kanaatti dhufuudhaaf yaada moo kaka'umsa isin keessa jiru? Akkasuma waldaa kanarraa maal argitaniitu mul'ata waldaa kanaa ammam isiniif ifeetu gara waldaa kanaatti dhuftanii? Mee isumarraa kana. Tole gaariidha. Sagantaa kana qopheessitanii walii wajjin akka dudubbannu waa'ee Waaqayyoo kana akka jajannu carraa guddaa kana nu bantanii asitti nu affeeruu keessanii fi maqaa dhaggeeffattoota keenyatii fi maqaa waldaa Tulluu Moo'ichaa inni baay'ee guddaa godheen isin galateeffachuu barbaada. Kanatti aansuudhaan akkaataan itti gara waldaa kanaatti dhufe karaa lama jechuun nan danda'a. Tokkoffaa namni waa barbaadu waa ittiin dhufa jedhee namana. Sababiin isaatu jalqabee garaan koo dhugaa na barbaada. Dhugaa na barbaada. Waldaan kana dura keessa ture keessa ba'ee maatii koo faana naannoo manaa turuun koo waggaa tokkoof ji'a ja'a oli. Hamma kanatti immoo namoota wajjiniin wangeela hojjedhuun barbaadaa ture. Yaalii gurguddaa godheera. Namoota waldaa kiristaanaa kana keessa hoogganan tajaajilan duukaa ta'ee wangeela kana hojjechuudhaaf kophaa waan tokko jechuu waan hin dandeenyeef yookaan immoo barbaachisaas waan hin taaneef namoota waamichaaf ba'aa qaban barbaadutti yeroo natti darbe. Gara dhumaa kana obboleessa koo faarfataa Daani'el Bultoo baay'ee guddaa godhee galateeffachuu nan barbaada. Sababiin isaatu Paaster Shallamaadhaan akka wal barruu kan nu taasise isa jechuudha. Kaka'umsa koo itti maan ture, mul'ata koo itti maan ture baay'ee natti dhiyaata waan ta'eef faarfataan Daani'el baay'ee nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyoo ta'uu qofayyuu odoo hin taane waldoota hundumaafuu hunda galeessa waan isaaf gale nama namaaf hiruu barbaadudha. Kanarraa kan ka'e otoo wajjin haasofnu iddoo danuu harka keenya wangeela kana wajjin hojjechuudhaaf quuqama qabna. Quuqama qabnu kana immoo lafa hundumaatti hojii wangeelaa hojjechuudhaaf siif mijatu. Yeroo siif mijachuu dhiisu immoo ergaan keessa kee jiru sun dabarfachuudhaaf iddoodhaa fi haala mijataa yoo dhabde si cinqa. Kanaaf baay'een cinqamaa ture. Cinqamuu koo kana ilaalee nama akkanaa waldaa akkanaa naan jedhaa ture. Gara dhumaa irratti yaalii gurguddaa erga goonee nuuf milkaa'uu didee booda Paaster Shallamaan jedhamu tokko hin jira. Baay'ee nama wangeelati. Wangeela kana baay'ee jaallata. Walannis hin barsiisaa jedhe. Kana booda barumtaa isaa hin bilbilee fi gara Amboo dhaqaan jira sababii ta'eef sin dubbisee darbaa jedhee beellama nuu qabe. Akkuma sanuyyuu beellama sana otoo hin dachaasin beellama sana irratti argamee dhufee wal argine. Gaafa wal arginu gaafa argu akka eessatti wal beeknaa inni wal gaafanne anuu eessattan si argee naan jedhe Paaster Shallamaa. Kana booda wal barree walii wajjin misaa yookaan laaqana nyaannee beellama qabannee gargar baanee yeroodhuma sanaa jalqabee na keessatti hafe. Innis immoo gaafa jedhu danaa erga waliin haasofnu naa walii bilbillu guyyuma sanan si jaaladhe naan jechaa ture. Erga wal agarree wajjin beellama qabne booddee Paaster Shallamaan akkaataa jireenya isaa nuu qoode. Akkaataa itti wangeela barachaa ture, akkaataa itti guddisee isaa jala taa'ee waan hundumaa baratee hojii wangeelaa kanaaf waldaa keessa ture keessattis quuqama guddaadhaan ba'aadhaan waamichaan akka tajaajilaa ture nuuf hire. Gaafa kana mul'anni keessa koo baay'ee na kaka'aa ture. Keessi koo bilook nan goone. Akkuma sagalee Waaqayyoo jedhu afurri Waaqayyoo nu keessa jira. Afurri Waaqayyoo nu keessa jiru waan alaa nutti dhufee keessa keenya galuu sana nuuf madaala nutti hima. Keessa koo gaafan dhaggeeffadhu, gaafan Waaqayyoon kadhadhu, gaafan keessa koo ilaalu ergaan inni qabu kun, quuqamni inni wangeelaaf qabu kun
ba'aan inni wangeelaaf qabu kun keessa koo nan dhiibne natti tole. Sanumaan walii bilbilaa walii kadhachaa turre gaafa dhumaa irratti waldaa kana wajjin itti fufuudha gaafananii borumtaa guyyaa qidaamee galgala yookaan sanbata xiqqaa galgala baay'ee kadhachaa ture dhufuudhaaf. Dilbata gara kana gara waldaa amantoota Tulluu Moo'ichaa kana dhufeen walii wajjin waaqessina nan ilaala haala isaadheen kadhadhee bule. Gaafan kadhadhee bulu halkan walakkaa Waaqayyoo abjuun na laalchisaa ture mul'ata miti abjuun argee abjuun argee kuni haadha manaa kootu intala bareedduu deesse wayyaa adiidhaan martee natti kenniti. Ilaa daa'ima kana ittiin fuuldura keessi teessoo wayii halkan waa'ee waldaa kana nan naqamoo nan dhiisaa wajjin itti fufna moo ittiin fufnu fedha keenyatti agarsiisi galgalli koo akka hin banne nama hin taane wajjin walitti hidhamee maqaan koos maqaan keessa akka buru narratti hin arranfamne jedheen guddisee kadhadhee Waaqayyoodhaan naatti manaan koo mulee biran turtee dhimma hojiitiif gara iddoo biraa deemtee turte nan kadhadhee bulee halkan walakkaa gaafan ga'u mul'ata kana arge abjuu kana gaafan abjootuun talii tokko jirti naannoo koo har'a immoo maaliif qe'ee ooltee ati daa'ima argachuun birqiidha naan jetti abjuudhuma san keessatti Abjuudhaan jechuudha. abjuudhuma keessatti jechuudha maal seete intala koo ishee dubooraa baay'ee kan caaltu dachaa kan deebitu intala akkamiit margeen deesseetti waan ta'eef intala kana gatee har'a hojiin bobba'uun jedheen kana booda naan hirriba keessaa baannanu waldaan dhalatteetti intalli kun abjuun ittiin Waaqayyoon natti dubbate kun waldaadha bakka waldaan dhalatteetti jedheen amanee achi keessaa ol ka'een hirriba keessaa halkan keessaa yeroo sa'aatii 9 wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 16 dubbiseen isa Phexrosin gooftaan irra waldaa koos irratti nan dhaabaa balballi abidda gaanam hin danda'u furtuu Waaqaa siifan kennaa jedhee gooftaan kan itti dubbate dubbiseen galateeffadheerra nan quufee akka waan Abjichumarraa kaataniitu. abjichumarraa ka'een irrimoo keessaa baannaneen gaafan baannanuu abjuu kana yaadadhe abjichi inni na galgala kadhadhe Waaqayyo karaa kan akka inni natti dubbate akka inni karaa naa bane waan an argeef baay'ee guddaa gammadee galateeffadheera. Ganama isaa paasteriin akka naan jedha boru yoo keessa kee guute achuma oolotatti qobaas taatu waldaa jalqabe yoo keessa kee hin guunne immoo kottu naan jedhee ture. Sa'aatii 3 walakkaa gaafa ga'u naa bilbile hin dhufaa jirta moo achi ooltee Aran dhufooni waldaa jalqabeera guyyaa irraa kana Waaqayyo kaleessa galgala mul'ata cimaa waan natti dubbateef kophaa koo yeroo kana immoo jilbeenfadheen teessoo afoosharraa teessoo 10 kiraayee fudheen kaawwadheera yoo keessa koo tarii guute namni yoo dhufuu baate teessoo irratti lallabee kanaaf mul'ata kana argee inni dhufaa jirta moo achi oolte ara ani mul'ata Waaqayyo gooftaan naa kenneera abjuu guddaan abjoote kaleessa ooleera kadhachaa jiran jedhee akkuma jedhe kadhannaa keessa jalqabuma akkanani galgala sagalee san dubbisee rafe egaa guyyaa har'aa kana guyyaan isaa gaafa idaarii bultii lamaati guyyaan dilbataa sun 2016 jechuudha ganama isaa sanbata guddaadha jechuudha kanaaf akkuma Maatiyos boqonnaa 16 boqonnaa 18 dhiifam lakkoofsa 16 irratti barreeffamee jiru har'a guyyaa kana waldaa amantoota Tulluu Moo'ichaa hoolota irratti guyyaa irraa kana maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluutiin dhaabneerra. Ani galgala kana dubbiseerra. Waan si ajaa'ibu inni immoo irra deebi'ee mirkaneeffannoo ishii kana naa dubbate jechuudha. Ani yeroo sana akka malee gammadeen ililcheen utaalee mana keessa asii achi fiigeen akka nama saba baay'ee tajaajilu sababii Waaqayyo natti dubbateef ani amma callume jedhee fuula isaa laalee borna gargaaraa na baataa jedhee otoo hin taane mul'ata koo wajjin mul'anni paaster Shallamaan qabu sababii wal simateef innis kabajamuu gooftaa waan barbaaduuf nama karaa dalgaatiin bu'aa foon keenya qarshii barbaadnu waan hin taaneef wangeelli nurratti kabajamee maqaan gooftaa nurratti ulfaate Kiristoos ulfaatee akka argamu waan hawwii guddaa qabnuuf mul'anni keenya waan wal simateef nam tokko wajjin otoo hin mari'atin hafuurri qulqulluu mul'ata kana waan naa kenneef waldaan hoolotatti waldaan amantoota Tulluu Moo'ichaa sababii kanarraan ka'ee hundeeffame erga guyyaa sanaatii wal jaallanne mul'anni keenya wal simate baay'ee guddaan gammadaa Waaqayyo waan jiruuf yaa akka kanattiin waldaan kun mul'ata guddaa sababii qabduuf paasteritti himeen ture waldaan kun hangafa maaliif hangafa taati sababii waldaan kun hangafa taatu waan hangafa qabattee waan kaateef wanti hangafni immoo wangeela caalu hin jiru raajiin kumiyyuu wangeelaan madaalama waan ta'eef namni wangeela qabatee ka'e namni dhugaa wangeelaa kana galmaan ga'uudhaaf aarsaa of godhu yeroo kamuu hin qaana'u hin kufus tajaajilli isaas baraan dulloomee duubatti nafu haara'aa deema akka joobiraa jechuudha. Kanarraa kan ka'een waldaa kanaa waldaadhuma kun argadhu. Akka lammaffaatti wanti hin kaasu ittiin bulmaata waldaa kanaa dubbiseera. Paasteriin naa kennanii dubbiseera. Waldaan ani keessatti guddadhe yaa'u akkuma isinitti himee waldaa qaalootitti garagalcha isaati.
wanti nuu kenname wanti ittiin bulmaata waldaa kanaa ta'ee akkasuma ejjennoon amantiitillee gaafa ilaalu baayibilikaal beesdi kan ta'e macaafa qulqulluutti kan hundaa'e isuman itti guddate waan ta'eef baay'ee guddaa gammadeen hambifannoo malee gaabbii malee waldaa kana duukaa mul'ata kana deeggaree ka'ee waaqayyo na gargaaree na mana. Asumaan ergii walitti dhuftanii yeroo muraasa akkan informationii dhagayetti akkan beekuttis mee jireenya paasterii fa'irraa maali hubattanii yookiin immoo wanti isin jireenya isaaniirraa wanti kun naaf haaradha naaf gaaffiidhattan akkuma argaatiin turre mee wanta irraa hubattanii? Weel baay'ee guddaadha wanti inni irraa baradhe. Tokkoffaa mana kana dhufee jireenya maatii kana wajjin qooddadhee walii wajjin nyaannee walii wajjin dhugne irraa gaafa kana gaafa walitti dhuftu nama madaalta. Nama waan taaneef sammuu qabnaa mana qabnaa maatii keessatti guddannee maatiin kun maal akka fakkaatan madaalta. Paaster Shallamaa irratti wanni na arge wanti guddaanii gad of deebisuu isaati. Inni addoo aarsatti ba'e leenca fakkaata. Inni lolus hin dheekkama nama sodaachisa. Bifa saafaan dhugaan garuu gaafa achi deebi'ee dhugaa immoo wanta hubateef gad of deebisee jalqabanani mana kana dhufee sagantaa naaf kenname dilbata waaree booda tajaajilee gaafa nas mana isaa kanatti boqodhu dhumarra erga raata nyaannee walii wajjin kadhachuudhaaf gaafa jennu na gorsaadha jedhe. Dadhabbii narratti argitan jabina narratti argitanis na jajjabeessa dadhabbii koos na gorsaadha nan deebi'aa nan ifatamaa jedhe. Gad of deebisuun kana caalu hin jiru. Wangeela Maatiyos 11:28 irratti isin dadhaboonni gara koo koottaa warri ba'an isinitti ulfaatee jedhe. Edda kana jedhee booddee lubbuu keessaniin boqonnaa argattu jedhe. Anoo garraamidha kanan gad of deebisee anarraa baradhaa jedhe. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan barannu inni jalqabaa inni guddaan bakka guddaa qabu gad of deebisuudha. Inni gad of deebiseet narraa immoo baradhaa gad of deebisuu koo kana. Kanaaf paaster irratti wanti guddaan qabxii guddaan argadde gad of deebisee egaa tarii bakka biraa haa turru malee yeroo kana mul'ata isaa kan hordofnee isa duukaa deemuudhaaf gara kana kanan dhufe jechuudha. Maaliif mul'anni isaa mul'ata Kiristoos waan ta'eef mul'anni isaa caalee waan natti argameef isa duukaa deemuu waan filadheef inni immoo egaa akka nu fuulduraatti jira jechuudha gooftaadha gaditti garuu inni immoo gad of deebisee maal la gorsitu jedhe. Kuni waan guddaa. Lammaffaa har'a sagantaa dhumaarra turerraa gaafa laallu ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffannee walitti qabamne akkuma sila dubbatamaa ture asuma irratti amma mul'anni nuu fide maanni mul'ata miila dhiquu. Kun jechuun garraamummaadha gad of deebisuudha waan hundaa qabaa jechuudha. Paasteriin kun hin horiyaa hin lolaa sagalee qaba hin barsiisaa hin raajaa hin lallabaa amala Kiristoos amala gad of deebisuu immoo qaba. Kanaaf kuni gara fuulduraatti tullu amma dhumaatti amala jajjabeeffamuu qabu kan itti fufu haa ta'uun jedha maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ayyee galatooma mee asumaan gara isaanitti sin dabarsa. Gara hoolotaa irratti hojii gurguddaa paasterii cinaatti illee akka hojjechaa jirtanii dhagaa turre. Egaa achirratti kaka'umsa maaliiti? Durumaan amaleeffannaa akkaataa kanaan waldoota gargaaruu irratti waldoota cinaa dhaabachuu abbaa mul'ataas haa ta'u waldootuma keessatti wantoota akkasii garraamummaadhaan hojii waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti hojjechuu kana akkaataa kamiinidha kanaa dura jalqabdanii waldaa kanaaf immoo deeggarsii akkaataa kanaan teessoo bituu irratti wantoota adda addaa karaa kadhannaatiin illee waldaa kana cinaa akka dhaabachaa jirtanii dhaga'an jira. Mee kuni maali kaka'umsi akkamiitiinidha kan hojii kanatti galtan? Kaka'umsi keessa koo jiru durumayyuu waldaan kun akka dhaabbatuuf bakka baay'ee deemnee gaafachaa turre isarraan kan ka'e kaka'umsi keessa koo jiru tokko akkuma amma argitan kana paaster Taayyee dura wal beekna wallaa turres ergasii immoo akka waldaan kun dhaabbatu wajjiniin bakka baay'ee deemnee gaafachaa turre. Gargaarsi kun immoo keessa koo jira waan keessa kootiin akka kaase kan ananii raawwadhe har'allee borullee waan keessi koo kun ajaje raawwachuuf waadaan hangala inni kun jalqabadha immoo ganaa waan baay'ee hojjenne boru waan waaqni itti gammadu hojjennee dabarra jechaadha.
Na kana keessuma kooti yaade tanani waan keessi koona yaachisedha marsoo jechaa jira. Borollee hojii akkanaa kana itti fufuuf duubatti hin jedhu. Waan waaqni kennerra borus amma waa baay'eetu nuuf arra waldaa tokko waldaa lama dhaabni bor waldaa sadaffaan dhaabbachuu danda'a waan ta'eef borus iftaanis sinis kadhannaadhaan duuba dhaabbadhaa nuti immoo ijaaruudhaan duubatti hin jennu namni kennaa garaagaraa qaba. Inni tokko kennaa tajaajiluu qaba inni tokko immoo kennaa kennuu danda'a isa qaburraa waaqa tajaajila. Borus iftaanis nutullee ammarree nu faana nu jabeessuudhaan duuba dhaabbadhaa isin gargaarraa isin qofa isin gargaaruu miti nuti kana abbaa gargaaruu qabna waan ta'eef na ayyaana isaa kana sababeeffachuudhaan immoo walitti qabdanii akka aasaa kana aasuun akka mari'annu waan gootanii guddaa galatoomaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jedha.